Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTube Studio bilbila irraa qabaachuuniif YouTube Studio beekanii itti fayyadamuun tokko miti. Kanaafuu YouTuberoonni kamiyyuu YouTube Studio maal akka ta'e akkamitti akka itti fayyadamuu qabu beekuun dirqama. Barnoota YouTube Studio bal'inaan waliin ilaalla. Intro xiqqoon booda walitti deebina. Egaan namni YouTube fayyadamu tokko dirqama YouTube Studio'dhaan wal barachuu qaba. YT Studio'dhaan jechuudha. YouTube Studio fayyadamaa jiraachuuniif beekuun tokko miti, beekuun dirqama. Hoomiin isaa ga dashboard jira, content jira, analyst, comment, playlist jedhee jala kana ni jira. Content, analyst, comment akkasuma playlist jedhee mata duree 5 qaba. Ka jalqabaa kun dashboardidha. Dashboardin kun ka jalqabaa analytics jedhee ka bultii 28 lafa nuuf ka'a. Xiyyi magariifni isin argitan kun bultii 28 ni dabala ni hirrata. Yeroo bultiin 28 ol siqe ni dabala yookaan ni hirrata deemaa jechuudha. Kana jechuun baatii darbeerra yoo baatii kana bareedaa ta'e magariisa ol agarsiisa. Baatii darbe bareedaa hojjettanii yoo baatii kana bareedaa hojjetan jiraanne xiyyi gad agarsiisa jechuudha. Kanaafuu asii dabaluuf hirrachuun isaa waa takka isin dhibuu hin qabu. Kana ka bultii 28ti waan ta'eef view more tuqnee keessa seennee waliin haa ilaallu. View more kana yeroo tuqnee mata duree overview content audience revenue nuun jedha. Overview kana jala overview jala fuula 4 qaba. 1 2 3 4 tuqaa tuqaadhaan kaa'ee jira. Fuulli jalqabaa kun view nutti agarsiisa. Yeroo view kan bultii 28 jechuudha. Yeroo gara cinaatti gara harka bitaatti haxoofne tuqaa lammaffaarra deemne watch hour yookaan sa'aatii keenya ka bultii 28 nutti agarsiisa. Irra tuqnee ka bultii 28 waan ta'eef lifetime ilaallachuuf haga har'aatti sa'aatii meeqa akka qabnu ilaallachuuf nu fayyada jechuudha. Sa'aatii keenya kan inni garuu jalqaba nutti agarsiisu ka bultii 28 qofa. Bultii 28 keessa hagam akka dalani. Fuula ittaanutti yeroo deemnu ammas subscribe meeqa akka qabnu bultii 28 keessa akkasuma yoo moonii taatan bultii 28 keessa meeqa akka dalaydan overview dhuma qofa jala. Top video jedha ittaane video keenya keessa bultii 28 keessa view bareedaa kan argamsiise bultii 28 kana keessa malee view video hundaa miti. Yeroo gadhem deemtan real time jedhee real time kan sa'aatii 48tiif ka daqiiqaa 60 sa'aatii 48 keessa video kam takka laalame view meeqa akka argate sa'aatii 48 keessa daqiiqaa 60 ammaa keessa meeqa akka laalame video 49 view 49 hin qabaa jechuudha. Videoon kam akka laalame nu mul'isa. Overview jalli kana fakkaata. Contentitti acha ceenee waliin haa ilaallu. Contentitti yeroo ceetan contentiin dhimma video keenya live post share qaba. Short live posts olirra keenya haa ilaallu. Oliin waa hundayyuu walitti qaba. View video irratti meeqa akka qabnu shortii irratti live irratti percentiidhaan nuukaa. How viewers find you namoonni video keenya ilaalan akkamiin nu argatanii browser feature channel suggested YouTube search jedha. Browser featurein kan YouTube nu beeksisu channel page nama channel keenya irratti seene suggest videoon keenya kan namaatiin wal makachuudhaan YouTube searchin immoo sarchii adda addaatiin fakkeenyaaf akkaataa YouTube itti banata yoo jettan viidiyoon kiyyoo isinii ba'e sarchiidhaan argattan jechuudha. Akkamitti namni viidiyoo keenya daawwatu argaa jira. Ka viidiyoo qofaas ilaaluu dandeenya. Ka shortii qofaas ilaaluu dandeenya. Akkasuma kan live qofaas ilaaluu dandeenya. Waa'ee key momentii kana barnoota darbee irratti barsiiseen jira. YouTube Studio baruun bareechee isin barbaachisa. Kanaafuu namni tokko YouTube Studio maal akka ta'e baruun dirqamaa jechuudha. Sarchii akkamiitiin argamaa jira, browser featurein hagamnaa beeksisaa jira, isa jedhu hunda beekuudhaaf contentii jala argannaa jechuudha. Mata duree contentii jedhu akkasuma WhatsAppidhaan ka share godhames ka Telegramiidhaan share godhamee namni ilaalaa jiru hundayyuu nuuf baasa jechuudha. Maal jala arganna? Contentii jala arganna. Average jira, average view, durationii sa'aatii meeqa akka ilaalamaa jiru, viewun akka gad deebisee jiru, ol deebisaa jiru, wanni akkasii kun akka nuti dalaynee nuuf bayaa jechuudha. Audience jira. Audience jira
returning viewers tuqaat sadii qaba innillee unique qaba. Akkasuma returning viewers fi new viewers. Kan purpleedhaan jiru yookaan immoo kan mallattoo wacinoo kanaan jiruu fi kabiluudhaan jiru nama haaraa dhufee ilaale. Returning viewers immoo namootuma subscribe nuu godhanii nuu ilaalaa jiran. Meeqa akka tahee jechuudha viewun jara ilaalchi jara namni haaraan hagamta akka dhufe giraafiidhaan nuu kaa'ee nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu namni haaraan hagamtuu nuu dhufaa jira namni immoo duraan subscribe nuu godhe hagam nuuf ilaalaa jira isa jedhu irraa ilaallanna. When your viewers are on YouTube kun bareechee barbaachisaadha. Viewersiin keenya yookaan namoonni chaanaalii keenya ilaalan sa'aatii meeqatti akka jarri YouTube irra jiran sa'aatii meeqatti akka viidiyoon keenya nuu ilaalamu. Fakkeenyaaf kiyya bareechee kan inni parpilii ta'ee jiru bakki adiin kun badaa nuu ilaalamu jechuudha. Sa'aatii sanatti namni viidiyoo kiyya ilaalu hedduun hin jiru. Sa'aatiin namni baay'een viidiyoo kiyya itti ilaale sa'aatii 18 yookiin sa'aatii 6 irratti eejii jira. Nama amata meeqaatu viidiyoo kiyya ilaalaa jira. 18 haga 24%dhaan 25 haga 34%dhaan 35 haga 44%dhaan gender dhiira hagamtu ilaale shamarra hagamtu ilaale kan immoo hin guuttanne hagamtu ilaale. Top geography biyya kamii akka viidiyoon kiyya ilaalamaa jiru. Subtitle nama viidiyoo keenya waan nuti dubbannu gara afaan biraatti jijjiiruun dhaggeeffate kan hin dhaggeeffannetu kan hin torgomnetu irra caala. Sa'aatiin nama subscribe nuu godhetu irra caalaa ilaale moo nama subscribe nuu godhetu irra caalaa ilaale percentiidhaaf nuuf kaa'isas. Other video that your audience watched video namni daawwattoonni keenya kan nama biraa daawwatan keenyas daawwataa ka jaraa yeroo daawwatan ekeleen chaanaalii kan kee namoonni daawwatan video kanas ni daawwatu. Akkasuma other channel that your audience watch chaanaalii nama biraa kan keenyas daawwatan sana fidee wal bira nuuf kaa'aa jechuudha. Revenue namoota moonitaaniif dhufee asitti idaama. Dhimma kaffaltii akkaataa kaffaltii YouTube itti ilaallachuu qabnu namoota YouTubein keenya maallaqa kaasee akkas ta'ee jedhaniif sirriitti dalagamee jira. Maallaqa YouTubein nuuf kaffalu yookiin irraa argannu akkamitti akka ilaallannu jedha mata dureen isaa achirraa daawwachuu dandeessu. Keessattuu namoonni maallaqni kiyya na jalaa hirrata jettan viidiyoo sana laaluun isin barbaachisa. Daashboordiidha waliin jennee jirra. Kontentii viidiyoo maxxansine guutuu ilaaluudhaaf shoortii chaanaalii keenya jala jiru viidiyoo daqiiqaa tokko gadi hagam akka qabnu ilaaluudhaaf hagamitti akka deemaru ilaaluudhaaf laayivii ilaaluudhaaf viidiyoo keenya guutuu ilaaluudhaaf akkasumas edit goonee sirreessuudhaaf akkamitti akka sirreessuu qabnu barsiiseen jira. Viidiyoo duraan maxxansine irra deebinee edit goonee suuraa itti jijjiiruudhaan mata duree itti jijjiiruudhaan view isaa kaasuu ni dandeenya ka jedhu barnoota darbee irratti waa'ee YouTube Studio bal'inaan barsiiseen jira. San daawwattanii sirreeffachuu dandeessu. Akkasuma YouTuberoonni haaraan tartiiba YouTube ka jedhu daawwachuun dirqama. Mata dureen itti aanu gaa analystiidha. Analyticsii kana waliin ilaallee kaane dashboardii irraa view more gochuudhaan akkamitti akka ilaallu akkamitti akka itti fayyadamnu akkasuma overview contentin audience revenue maal akka ta'e kan waliin ilaallee kaane ka ittaanu commentiidha. Commentii yeroo baay'ee namoonni baay'een publish irra tuuxanii held for review yoo jettan ka ilaalchaaf hin malle barreeffama waa jedhu kana akkasuma barreeffama sirrii hin taane namoota barreessantu heddummaatu barreeffama akkasii kana fayyadamanii isiniin jedha. Playlist jala yeroo seentan playlist isin hidhattan tokko tokkoon isinii baha irra seentanii tuquudhaan edit gochuu dandeessu. Mallattoo qalamaa gubbaa jiru tuquudhaan akkasuma yoo isin hin barbaachifnes delete gochuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni playlistiin mata dureen playlistii jedhu yeroo irra tuuxan playlistii isin qabdan view meeqa akka inni qabu viidiyoo meeqa akka keessa jiru waa hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoon viidiyoos irra tuuxanii akkasumatti sa'aatii meeqa akka inni argamsiise waa hundayyuu ilaaluu dandeessu. Subscribe meeqa akka inni fide sa'aatii meeqa akka inni fide tokkoon viidiyoo irras yeroo irra tuuxan view more jalaa qaba. Achirra tuquudhaan content kan jedhu kana tuuxanii viidiyoo tokkoon viidiyoo irra yeroo tuuxan innillee waan ofii qabaa jechuudha. Yeroo irra tuuxan view meeqa akka deemaa jiru sa'aatiin meeqa akka deemaa jiru akkasuma gootu viidiyoo analyst yeroo tuuxan mata duree adda addaa qaba. Hagam akka ilaalamaa jiru akkamitti akka ilaalamaa jiru sarchiidhaan waa hundayyuu tokkoon isaa viidiyoo tokko irra tuquudhaan isallee ilaallachuu dandeessu jechuudha. YouTube Studio namni hundinuu namni YouTube fayyadamu beekuun dirqama. Kanaafuu itti fayyadamni YouTube Studio jalqaba haga dhumaa kana fakkaata. Akkamitti akka viidiyoo sirreessinu immoo viidiyoo duraanii daawwachuudhaan ilaaluu dandeessu. Barnoonni keenya YouTube Studio har'aas kana fakkaata.
Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.